والله أكنم أتشين شاركيسو هندي قرجة oh my god جسري والله أنا والله I don't know مبيغني coba video apa ini apa عندي وطن نمني كاكاس جليت إنجر أرجع النان هاي أنا أجابي يقافي نتي تأيو والله قافي نتي تأي نموي تو يوم الجلسة فكاتي وسو كمفلي وسو كيا سو قيلي وسو ديمو كان ما سندرا ولينا سيات الله رحمه والله بالله أنا ما يدو أرجع جل في مسير روم ولا كشمار اللي باي إنجران قالوا أبي كسان ini mulai himel lembek untuk jibu argi garu wan gara nanya tibeda yo asrati baate dubbate himtelle ini nafte fasi injani wan argatini fasi me mal wan rahira fun qabdu bete wan kasi sai rayu ni naftuka yo atina mo kana mo tokkoti ama video way narga kai deika shan kofa gaddi se deika ma shan kofar wonortu tablikiratu inkai jitu gorsu maken yadu maken amma wallahi wan kana salin inki jibdina jettani telegram sena لينكي أورومو اللي هدو كاب أورومو اللي نجد أورومو اللي لينكي كاب دي فاينا هبشة تو كاب يجولي ونو فيديو يجولي أورومو أمو لينكي هبشة كيس جرا فاينا هدو نساني لينكي هبشة كيس جرا إيه ولين نوبر ثاني ولين بين نبر أبشان ما تمولي أريتي ملء ولين بين خني أما أبشان أورومو خنين إن نورا كتيم بيتو ثاني بجنايم نريفي كنا شيء كذا بربطة إبر برنا تاجي يودن ديتن أبا في الزهاجالته أبا في الإجارة كيلياته أبا في الوجاشة نيمتي وجاشة أنت مولين جراد يو إني فقوس الراجراتي تكاو فيديوز إرجسيز تكاو فيديوز قافتي دوي بيتو زياهيكو أنا أمانة جتة أبا مناكية أبا الماكيات جتة نمانين فيديو سلا أسرع قديسون انتو كيسالي نمار نكاح سيدا دمار ركو كبا كجا بجرا برا مرر دم ديو تنا فيديو ربنا إرجع كنا توفيتي فنياتي كران كبدو يمكن يرجع كنا ما ركو كبا نكاح سيدا دلبوتي يا جدا نيجوبا كنا نغراجي يا كنا ما ركو كبا نكاح سيدا جارتي نكاح تياتي ما ركو كبا جار سهلا لك ياتي جتي أكرت رابطة شنتويتي كنا كيس أكرت دايوف نكون دم برناكو ولا ونو أما سندقي توما ستانا ما سندقي فتي باي جولين تين كي سابيتا ربي سمو برت وارجيزه سمو كل شيء ودي بيته إنشوف سمو ثاني إنشوف ماله كون ديزيا ما دقي فتي ديمتي بود ودي دبوكية مياسكت ولا تكفى أنا كم كام في مدرساني فورا بني إرجع كنا قافين تتغيروا باي كسانو بر أما كا ورا بني إرجع كم فاتي مير ركسي يسار فلا فدوة تجوجا جنين سفرهم يو أمو نموني كان بكا غونو مالي جروكية isa dhabuun fedhu waan fedhe na haa godhuu jettan taate appilikeeshinii wayii buufadha. Appiin suni yoo si waraabaa jiraatanillee iskiriinshootoo godhanillee even moobaayila biraatiin yeroo akkana si waraabanillee namoonni gariin hin hidhatan. Moobaayila amma feesbuuk hidhachuu hin dandeetta. Yeroo hiitu si hima abbaa iskiriinshoot godhee fi abbaa waraabe. Garuu moobaayila biraatiin gubbarraa waraabuu hin danda'a. Sanillee akka inni qulfii gootan appii wayii buufadha. Snapchat nuuni muyirani bar. Snapchat moobaayila biraatiin akkana gubbaa waraabda takka jedhe. Sigalee Snapchatiin ka himu yeroo iskiriinshoot gootu amma haati faate yoo iskiriinshoot goote waan ofii iskiriinshoot si goote dhee miseeji sii ga'a achumara si hima. Viidiyoo illee riikaardi si goote dhee hima. Kun ammoo waan takka hin agarsiisu. Bilaakima godha jechuudha gurraacha godha. Sekiriitiin isaa hedduu jajjaba. Hedduu jechuudha. Indoom Snapchatii caalaa dhiimotu bareedaa jechuudha. Galee Snapchatiin faaraadhaa jechuudha. Simma hima malee hima waraaba. Kasitti hime kabar sitti hime bar power speed ittiin deemartu sani.
eega waraabamte maal bu'aa qaba? Ispiitii ittiin deemartu san hir'ifatta kaa. Bar ispiidii inni bar akkanasitti ni mu bar yeroo fixattee baatee miseejii seentu miseejii keessatti agartaa bar. Akkas yeroo laa malee wal isitti ni Jalqaba gisee inni asiin gattu keessatti ni mooda. ni mu achumarraa namoonni yoo akkanatti niyyaa kee guuttee laalaa jiraatte niyyaan laalta. Saniin alatti yeroo miseejii seentu namni sun iskiriinshuutti sugachuu miseejii Tokko sun rabbi dubbisa. afaan see haa qabu hin jedhu ani ittiin himin rabbiin sodaadhu siin jedhu. Rabbi sodaadhu astagfirullah abbo. Ittiin himin rabbii jedhii siin jedha kaasitti durba fixee wayin na fakkaata. Kun tokkollee laa immoo is the best dha. Immoo keessa bulaa. Imoon ni himamaa. Imoon hin hima. Imoo jajjabaayyuu sekiriitiin isaa imoon maashaallaadha. An silkii Qulfii kirraayyuu bareeda qaba. Kun qulfii bareeda qaba. silkii Facebook irraayyuu nammoo Facebookni qulfii bareeda fidi amma. Facebookni ajaa'ibaa fidi. Namni beektan hidhadha. Abbaan ani haasawuu hin dhiisuu hin haasa'aa jettu Facebook kee hidhadha. Lakki ani hidhadhu yoo jette ammoo telegiraama habashaa keessa seenaatii viidiyoo keessa laala. Kafalaati. Kanuu baroonni jira. Darajaa tokko jira. an sila feesbuukidhaan eenyu waliin haasaa sila namni waliin haasa'u hin jiru. Ta haasa'ullee noormaalima haasaa yaa rabbii hiyyati na eeti. Ani garuu baay'ee argee shamara teenna keessa ani shamara biraan sooni maaliif shamara teenna feemis illee argeera. Welcome bro. Feemas illee argeera. Feemas argee garuu waan irraan dabbari beeta wallaahi akka nama shiishaa achiin harkisu gurraacha. Kulla adii isa biratti adii kun. Rabbi dhiyoo akkasitti haasofneet hin jenne dhiisi rabbi dhiisa inshaallah jabanaa haadha seenaa fakkaatu meeqa argineen. Bar kun bar gurraachummaan bareedaa bar. Tiffee wayii qabalaa waan akkana tiffee wayii. Uummanni waan wannoo agartee biddeen arraabbiin nyaate. Ka haadha faatee hoo jedha sila tiyya tana yoo argatan akka waan jannata argitaniitti gammaddan isaa osoo argitanii. Ani Abiy Ahmed iyyuu alaabaa agarsiisuun oolu otoo arge osoo waan akkasii sana uumame. Bakka akka waan jannata argataniitti gammaddan. Garuu wallahi uummata qaalii haga dandeettaniin injee godhaa fataa jedhaa raahaa godhaa garuu bakka sana of eegu. Abbaa fedhe isin jaalatu. Abbaa fedhe heerumillee waggaa 10 illee waggaa 5 illee waliin jiraadhu. Ibn ilma irraa qabaadhu waan akkasiin godhu. Bar maali beektaa maaltu kana fida beektaa amma irra caalayyuu akka yaadutti akka yaada kiyyaatitti namuma kanayyuu kan addaan baasu yoo jiraate maali beektaa addaan baasu waan kana dalasiisoo jiraate. Tokkoffaa jinjanaa sa'aatii badaa wal janaa jiran oddoma sa'aatii ma hojii irra jiran qofa wal janaa jiranii addaan deemanii rakkoon qabu. Bakka ciisanii gaafa wal janaa jiran qaxxitaa wada gaddaluu deema wada gaddaluu egalee bakka ciisanii wal janaa jenna. Kalammaffaa ammoo wanni rakkoon badaan maal inni fageenya irraa wal jaalatanii fageenya irra gaafa wal jaalatan kana waggaa 3 waggaa 2 waliin haasayan waggaa bar gaafa sa'aatii akkasitti bar isaati isinis miira isa wajji raawwatan jaalaluma amma qabanii waliin raawwatanii bar isin illee jaalatteetuma lubbuu dhabdee fi waan san waliin goote innis jaalaluma keessa lubbuu dhabee waan san waliin godhe ka sharriif illee godhu jira garuu haa ta'u maaltu jira jinjanaa yeroo dheeraa wal janaa jiran kan argite yeroo dheeraa lubbuu yeroo wallaanii waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 wal janaa jiran inni sun zooree maal ta'a ka lubbuu suni lubbuu si baasisiisa. Wallahi lubbuu osoo jedhu jechuudha. Jira miti makiinaa haawee gubbaa dhufee taata jechuudha. Tokko nagarre ka viidiyoo wayii agartee si bira hin geenne. Takkisuun feesbuuk maan keessaa ishee olii kan tokko si bira hin geenne. Abbo tokko hidheen gadda argee jireenya kana jibbe maatiriyaa. Shamarran nama abboo shamarran salphatti immoo shamarran namatti ishee godha waan san beeka. Wannoo jedhe tokko maal jedhasi.
Eebadi harree maaliin yana yaadachiise waa jedhee eebadi harree duraan na yaadachiisedha. Wanna sagaleen isaa garuu akka nama haree jira. Innillee hagam eegaa qoy hagana geetti beekee quba sana agartee hagana geesse natti mul'attu ittiin isiin eebadi haganuma ilaali jedha. Hin qorrate eebadi haganuma ilaali jedha beektaa. Alhamdulillah ya Rabbi. Nah, uummata qaali nu osoma kolfinu akkasiin waa irraa hubattan abdii qaba jechuun kolfaa nama gorsuun bareeda. Birtiin irra deemti yaattu rakkoo keessa jira. Sagalee dhiiraa see dhageeffatu jira maal jedhee. Yaa rabbii kiyyati gooftaa kiyya chiggiri wallaahi billah. Anyways, uummata qaali sin of eegaa raaha godhaa fataa jedhaa maal jedhaa garuu of eegaa bakki tokkittiin naa hubattan ammoo. Baay'ee ulfaata akka hagan argetti. Yoo jaarsi kee ta'e maashaallah yoo ammoo si fuudha siin jedhe rakkoon qabu ergadhu jedhii haa fuudhu achi boodatti si gaa dhufu dandumate si fuudha jedhee waan biraa yoo ka deemu taate ammoo haa obboleessi fayyaa gaarii argadhu block easy bar fuudhaa saniif sinaasaa ji'a sadii bira taraa miti mucaan sun